bakkee Allahn ani Muhammad ergamaa kiyyaa anatu ergate jedha jira. Ani ergamaa Muhammad ergamaa kiyyaa natu ergate bakkee Allah jedha jira Quraana keessa. Ni jira Quraana boqonnaa afur lakkoofsa 158 baasii maame. Ayyee. Wannaa godhe suuraa torbaffaa jechuu kiyya maame aaraafiin suuraa torbaffaa. Ayyee suuratul Aaraaf. Ayyee ilaa argaa jirtami bakka kanatti. Hin mul'ataa? Ayi bakkee sirriitti qabamee nan dubbisa ofii kiyyaa jechuudha. Ani gaaffii gaafadhii fi anatti na baafte tokko jiru. Anan jedha Allahn Muhammad natu ergate bakkee jedhu. Kuni maal jedha asitti? Meeqaffarraa dubbisa jedhi yaa namoota jedhu kanarra dubbisa? Achi warraa dubbisi. Jedhi yaa namoota jedhi ka jedhaa kun Allahadha. Jechi Quraanni jecha Rabbii waan ta'eef jedhi ka jedhu Allahadha. Eenyudhaan jedhu? Yaa namoota Quraanni Nabi Muhammadiin jedha. Sii daballa bakka biraallee sii dabaluu danda'a bakka lamaa sadii sii baasa waan ta'eef yoo barbaade kunoo asillee dubbadhu. Kunoo asillee dubbifadhu. Hayyee. Okay. Ana maqaa yaamee maqaa dha'uu barbaadde meeti? Lakki akkan jedhaani Allahn Muhammad natu ergate Muhammad ergamaa kiyya natu ergate bakkee Allah jedhu. Kunoo dubbisee. Muhammad ergamaa Rabbiiti. Muhammad ergamaa Rabbiiti jedha bara. Eegaa eenyu jedha jedhu? Eenyutu ergamaa Rabbiiti jedhaan hiraaree sitti naa hiikee osoo dubbiseeffite. Allahu jedhaa jira kan. Quraanni jecheen nuti. Hayya Allah jechatti jedhaan. Allah jedhaa bara Quraanni jecha Rabbiiti siin. Quraanni jecha Rabbiiti siin jechaa siin jedheen turre duratti. Quraana guutummaatu nu jecha Rabbiiti jennee amanna. Kanaafuu ka Quraana kana irratti Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam dubbataa jiru Allahadha Rabbidha jechuudha. Bakka baay'ee jira kun dachiin hundi kanuu. Hin jira Koo gaafataa jirta. bakka 15 hin baafnu. Hayyee. Dubbise. Gaaffiin gaafadheef kun deebinaaf hin ta'u dhiifama. Muhammad ergamaa Rabbiiti isa wajjin irraa meenaa dubbisa sirriitti mul'achaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Muhammad ergamaa Rabbiitii jedha bar. Muhammad ergamaa Rabbiitii. Achuma bakki deemnuuf. No. Gaaffii amma gaafadhe keessa hunduu deebinaa deebi'e garuu asitti qaban. Allahn bakkee Muhammad natu ergate jedhu naaf jedha bara. Anatu ka jedhu barbaadde? Ana ka jedhu barbaadde? Allah Muhammad ergamaa kiyya natu ergate jedhu jecha kana jechuudha. Jecha lama barbaadde kana. Duratti Quraanni jecha eenyuti siin jedhe? Jecha Allahti jette. Jecha Allah ta'uu naaf baafne garuu nagarreera. Jecha Allah ta'uu na nagarreera. Sii baasa sana. Hayya itti fufu. Isa sana sii kenna kanaafuu Quraanni jecha Allahati. Kanaafuu jecha kana ka dubbataa Muhammadun Rasuulullaahi walladhiina ma'ahu ka jedhee dubbataa jiru Quraana sana ka dubbataa jiru Allahadha. Kanaaf Muhammad ergamaa Rabbiiti ka jedhaa jiru Allahadha. Yoo barbaade Quraana boqonnaa sadii lakkoofsa 444 irratti illee wamaa Muhammadun illaa rasuulun qad kalat jedhee jira. Muhammad ergamaa dhugumatti ergamoonni dura isaa darban malee
homaa miti jedhee rabbiin dubbatee jira. Waan takka iyyuu miti Muhammad maal malee ergamaa akka ergamoota isa dura darbaniiti jedhee rabbiin dubbatee jira. Quraana boqonnaa 3 lakkoofsa 144 irratti illee jechuudha. Bakka hedduu dubbatamee jira. Akkasuma quraana boqonnaa 33 lakkoofsa 40 irratti illee dubbatame. Wamaa kaana Muhammadun abaa ahadin min rijaalikum walaakin rasuulallahi wa kaatama nabiyyiin. Muhammad dhiirota keessan irraa abbaa nama tokkoos hin taane garuu inni ergamaa rabbiitii fi xumura nabiyyootaa ta'eera jedhee rabbiin quraana keessatti dubbate. Nuti immoo jecha quraana guutummaa guutuutti jecha Allahti jennee ni fudhannaa jechuudha. Egalee Quraanni jecha kooti yoo bakkee jedha jira adee kan baradhetti barachaa ture jira quraanni jecha kabajama ergamaati jedha bakki quraanni jecha Allahti jedhu naaf hidmeete. Okay. ayee Koi. Quraana barataa turte? Eessatti baratte? Kiristaanummaa keessatti baratte moo musliima irraa gara kiristaanaa deemte? Ay abdii Musaa jala deemee barachaa ture. Garuu abdii Musaati miti kan jecha Allah jecha ergama kabajatan jedhe kiristaanarraa dhage. ስለዚህ አትሞ በቃ jecha ergama rabbiiti yes. Online marratti baratte moo biyya lafaati irratti quraana kana baratte moo warra kiristaanummaa keessatti barsiisan? Barachuu san addaan nu baasa. Online irratti akkuma kana deemuu dhage. Dhageetti maan baratte malee hin beektu mire? Eeywa bakka rakkoon qofa. akkasi dhageettiidha jechuudha. Ka dhageettidha jechuudha. Kanaafuu wannaan irraa baasiif maamme suuraa tooba irraa baasiif. Utuu ibsa bal'aa irraa baaftee akkasitti bareedaa ture. Ibsa bal'aa sana irraa utuu baaftee bareedaa ture. Isa sirriitti ibsaafi. Ibsa bal'aa bakka hin qabdu maamme. Ibsa bal'aa hin qabu. Ayyeesh. Lakkoofsa ja'a baasiif. Ayyee baaste. Kun injirtaame dubbisi bakka kana. Yoo tokkoon qindeessitoota irraa ta'e nagaa gochuu sirra barbaadan hanga inni haasaa rabbii dhagahutti eegumsa isaaf godhii jedha. Haasaa rabbii jedha kun olaasitti. Haasaa rabbii. Sigalee fariha. حتى يسمع كلام الله جل عربي في سامو حتى يسمع كلام الله جل عربي في سام الله بكجت جدو سنة سام ربي تهيكن ورّيرو مفتي كمالي إن شاء الله تبارك jecha haasawa jechuun garaagarummaa qabaata. Akka afaan Oromootti jecha jechuuf haasawa jechuun garaagarummaa qaba. garaagarummaa fakkeenyaa fi fakkeenya sii kanna fakkeenyaa fi wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti maal jedha Yesuus ani humna kooti waa gochuu hin danda'u jedhe lafa kaa'ee jira jechuudha. Bakkee Allaan Qur'aanni jecha kooti jedhe naafiti qaddataa jechuudha. Bara sittillee jirra bar fakkeenyaa fi inni kun seerluga fakkeenyaaf Allahan bakka hedduutti ani jedhee jira. Inni jedhee Rabbiin achi ofirraa qabee akka nama birootti dubbatee jira. Inni kun immoo seerluga afaan Oromooti. Fakkeenyaaf macaafa keessa maal jedha? Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 27 yoo dhattee dubbifte Yesuus maal jedha? Achuma irrattu inni ilma namaa isa ulfina qabeessa waan ta'eef jedha. Inni sun eenyu? Yesuusuma. Ani hin jenne Yesuus. Bakka gadiitti Yesuus ani ofiin jedha. Bakka gadii yoo barbaadamu maal jedha? Ilmi namaa akkas ta'edha. Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 11 irratti ilmi namaa isa bade oolchuuf dhufee jedha. Ilmi namaa sun Yesuusuma. Ani ilmi namaa hin jenne. Calluma maal jedha? Ilmi namaa isa bade oolchuuf dhufee jedha. Ani in jenne ilaalinnu. Kanaafuu Allahan bakka gadiitti ani jedhee dubbatee jira. Fakkeenyaaf akkama Quraana boqonnaa 20 lakkoofsa 14 sitti agarsiifne faatti. Bakka gadiitti immoo akkas jedhe Rabbiin jechuma ofii kana akka biraatti dubbatee jira. Inni kun seerluga afaan Oromoo keessatti beekamaadhaan siin jechaa jira. Kanaaf Allahan asitti Quraanni haasawa
ربي تجد إلى الكون واسيت هنجا إني هاسوا ربي أجود تجد هاسوا ربي أجود هاسوا ربي سون كم يوجد قرآن ده كرسول ربي عليه الصلاة والسلام اتياسا جرس نتيجو يو تفسير دندس تفسير هي كنيسة أجر سيمنا سيتي دبسوا دندس تفسير جو تفسير هي كقرآن جو إيه وانا اللي تدبلي ما مقرب وانا كده سدلا كوسيد دمي تربى اللي تدبليف Hai gaaffii tokko bichaa qaba. Ani gaafachaa ture. Shaada qabachuu fedha. Gaaffii tokko bichaa qaba. هاي قافل lakkoofsa meeqatti? lakkoofsa 17 27 ilaa kunoo asittillee maal jedha waan kitaaba gooftaa keetii qur'aana irraa gara keetti beeksisa godhame dubbisi jechoota isaa jijjiiraan hin jiru jechoota isaa jijjiiraan hin jiru jechoota eenyu Allah jechuu isa malee iddoon itti dabanus itti dabdus hin argattu rabbiin malee bakka itti dabdu tokko hin argattu jedha rabbiin nabi Muhammadin qur'aana jedhe asitti ilaa kunoo qur'aan irraa gara keetti beeksisa godhame dubbisi jechoota isaa jijjiiraan hin jiru jechoota isaa jijjiiraan hin jiru akka jecha rabbii ta'e dubbate maaliif nuti qur'aana guutummaatti jecha rabbii akka ta'e ni amannaa jechuudha akkasidha bakka ammoo jettetti qur'aanni jecha ergamaa kabajamaati jedha bakka jettetti achitti rabbiin deebii mushriktootaaf deebise mushriktootatiyyuu nabi Muhammadii jecha namarraa fuudhee raagduurraa fuudhee maalirraa fuudhee jennaani quraanni jecha ergamaa kabajamaati jedhe jecha ergamaa kabajamaati jechuun maal ka ergamaan kabajamaa rabbirraa fuudhee maal godhu dubbatu jechuudha mee quraan boqonnaa 69 laa baasi mee bakka sana ibsaa boqonnaa 69 lakkoofsa 40 naa baasi naa baasi ergamaan tokko ergaan deema laal wanni beekamu ergamaan ergaadhaan deema ergaa fuudhee deema ergicha sana eessaa fide jedhama ergaa sana eessaa fide yoo jenne Allah irraa akka fuudhe achumatti dubbata quraanni ergaa sana Allah irraa fuudheetiyyuu dabarsaa jira kanaafuu ergamaan jecha sana fuudheetiyyuu gara ummataatti fida nabi Muhammad alayhi salaatu wasallam barattoota isaaniitti dabarsanii jechuudha wanni kun baay'ee bakka lama jedhama eeyyee achitti naa qabeelaan dhugumatti inni quraanni jecha ergamaa kabajamaati jedhe itti aansee 41 irratti inni jecha weellisaa miti xiqquma amantuu jecha weellisaa miti ka jechaa jiru ka ummata barsiisaa jiru kun ergamaa kabajamaadha malee maal inni jechuudha weellisaa miti jecha weellisaa wayii miti jechuudha eeshi jecha raagaas miti raagaa jechuun warra raagduu jechuudha miti xiqqooma gorfamtuu jedhe eeshi 43 irratti naasiki ergamaan kabajamaan eessaa akka fuudhe asitti dubbateera kun gooftaa aalama hundaa irraa buufamaadha gooftaa aalama hundaa irraa isa buufame kanayyuu ergamaan kuni dubbataa jechuudha barattootatti dubbata barattoonni immoo ni barreessanii jechuudha isa kanaaf ragaan immoo akka barattoonni barreessu hadiisa Bukaarii keessa jira jechuudha akkasidha malee ergamaan kabajamaan jecha ofirraa fuudhe miti kun wanni akkasii immoo baabila keessa hin jira yoo jette baabila keessattuu fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti jecha koo jedha maal jedha mee baas mee maame bakka sana Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti jecha koo dhaga'ee sana ergetti ka'amanu jedhaami Yesuus jecha koo jedha Yesuus jecha koo dhaga'ee sana ergetti ka'amanu jedha Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 8 irratti immoo jecha ati naa kennite dubbii ati naa kennite ani isaaniif kennee jedha kanaaf 24 irratti jecha koo jedha Yohaannis 17 irratti maal jedha dubbii ati naa kennite jedha kanaafuu waliin dhabu yoo jette wanni kun waliin dhabu jecha kiyya ka jedhe Yesuus dubbuma Waaqayyo irraa fuudhe sanayyuu isatu fuudhee dabarsaara waan ta'eef gara barattootaa yookaan uummatatti geessaa waan ta'eef jecha isaa ta'ee jechuudha. Karaa Baqaraa 41 kanaafuu Jibriiltuyyuu fuudhee gara Nabi Muhammad fide Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalam barattootatti himan barattoonni immoo maal godhanii ni barreessanii jechuudha Quraan akkas. Eeshi suuraa Baqaraallee lakkoofsa 41 illee baasiif mee maamme. Suuraa Waaqiyyaa keessa illee hin jira. Inni ola Quraan qoramu jechuudha. Hin jira yaachillee hin jira. Beekaanuma dhisa. Baqaraa
Ayyee. Ila rabbiin kina ila akkas jedha waan ani buuse kana waan ani buuse kana mirkaneessa waan isa dura jiru Tawraatiif Injiil ta'ettis amanaa jedha laal waan ani buuse kana mirkaneessa waan isin bira jiru Tawraatiif Injiil ta'ettis amanaa jalqaba warra isatti kafaruu hin ta'inaa kiyyattoota kiyyas gatii xiqqaatti hin bitatinaa ana qofa sodaadha jedha rabbiin. Kanaaf akkasii waan ani buuse jedha rabbiin. Wanni rabbiin buuse Tawraatiinis Injiiliinis Quraana rabbitu buuse. Tawraatiin Museef akka kenname ni amanna. Injiiliin Nabii Ciisaaf akka kenname ni amanna. Garuu Quraana illee rabbiin akka buuse ni amanna. Quraana amanuu qofa illee miti itti hojjenna illee jechuudha. Injiiliif Tawraatiin ittiin hojjennu. Garuu inni amanna akka buufame. Quraana immoo itti hojjennaa jechuudha. Inni kun immoo Quraana boqonnaa torba lakkoofsa lama naannoo haga sadii irra jira. Waan gara keetti buufame hordofii jedha rabbiin Nabii Muhammadiin. Akkasidha Fariha gaaffii isa fe'e itti fufi. Hayyee gaaffii suuraa 47 lakkoofsa 4 dubbisee maal jedha? Hiikoo isaatti laafette. Warra salattaniif badiin milkaa'ina jedhama. 47 lakkoofsa 4 dubbisiif maamme. Achumatti fufee deebisee jira. 47 jettee? Fuula 4. Boqonnaa 4. Boqonnaa 4. Suuraa 47. Boqonnaa 4 inni sun. Asirraa miti. Suuraa 47 lakkoofsa 4 jedhi kaa. Mee baasifame. Suuraa meeqa ittisa? Yeroo warra kafare quunnamtan. No. Waa'ee saniin dubbatu. Suuraa 47. Waa'ee lolaa dubbatu. Suuraa 47 kunoo kaa. 47 afur akkas jedha bar waan lolaa dubbata malee waan salaataan dubbatu. Hayyee dhaggeeffadhisii dubbisa. Suuraa no. Suuraa 107 lakkoofsa 4. Dhibba tokko akkas jedhi kaa. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون غير سليم. Akkasi eenyuun akka ta'e bara lakkoofsuma lama irratti immoo ibsee jira bara. Galcha gaaffii qaba. Akkas jedha. Shilaal akkas jedha dhaggeeffadhu. Warra salaataniif badiin mirkanaa'ee isaan salaatan sun warra salaata isaanii irraa dagatan. Warra salaata irraa dagatan jarri sun. Isaan warra dalagaa namatti agarsiifatan. Warra tokkoffaa salaata irraa dagatanii lammaffaa warra salaata irraa dagatan jara kanaatiif ammallee itti fufi maame lakkoofsa 7. Lakkoofsa 7 itti ol harkisi. Lakkoofsa 7 illee ol harkisi jedhe maame nagaamu sagaleen koo. No in deemu waa kanarra dhumatee jira. Ammallee isaan sun eenyuun? Isaan meeshaa ergisaa dhorgatan badii mirkanaa'ee jedha. Kanaafuu warri sun eenyuun warra salaata irraa dagatan akkasuma isaan warra dalagaa namatti agarsiifatanii warra salaata isaanii namatti agarsiifatanii jechuudha. Munaafiqtoota jara akkasiitti isaaniif badiin sabatee jira. Siigalee farii akkasidha. Hayyee. Gaaffii keessa dhumaa hayata 186 boqonnaa 135 irratti ni qajeeltuu yoodota yookiin kiristaanota taayoo jedhama jechuudha. Boqonnaa meeqa? Hayata 286 boqonnaa 135. No, 135. Mee sirreessi. Wal keessa sirkaa dhahamee jira sirreessi. Hayata 286. Akkasii miti. Hayyee boqonnaa 286 jedha. Lakkoofsa 135. Boqonnaa 286 Quraanni boqonnaa 212 darbee hin jiru barra.
quraanni boqonnaa 112 darbee hin jiru 112 boqonnaa 114 darbee hin jiru mee maa itti meerra deebi'ati Yihudoota wayii kiristaanota ta'an jedhu eessatti Yihudoota inni qajeeltu yeroo Yihudoota wayii kiristaanota ta'an jedhu. hin jedhu akkas hin jedhu boo Yihudoota wayii kiristaanota ta'aa jedhu dhugaatti karaa Ibraahim isa qajeelaa ta'e hordofnaa innis mushkiilota irraa kan hin taane jedha. wannaadha bara sun ilaal suuraa baqaraa boqonnaa 2 lakkoofsa 135 dha baasiif maamme akkas hin jedhu jedhi Umar akkoon hin jiru hin dubbisnaaf si sirreessina boqonnaa 2 lakkoofsa 135 fariyaa sun si galee suuraa lammaffaa yookaan lakkoofsa 135 jedhama suuraa lammaffaa yookaan boqonnaa lammaffaa كونوا جد ماله وقالوا كونوا هودا أو نصارى أبل وقالوا نجدني دلال نجدن يسيسنا دوبان دقتي يسي بكسنا كل فين جبانا تجرالا إيش جا مياس كبي مامي جل كبتي لا نيك أجيل تو جد لا نيك أجيل تو يهودا يوكين كريستانو تتا جدن سيجالي لا بك كان جدن لوجمت كرا إبراهيم إسك أجيلا تي هردفا inni mushrikoota irraa hin taane jedhiin jedhe rabbi asitti deebise jaratu maal jedhe karaa Ibraahim hordofannaan inni mushrikoota irraa hin taane kanaaf jaratu jedhe ila jaratu iyyuu nasaaraa yookaan yahudaa ta'a jedhaa jiran maa baatee si galee eeshi lakkoofsa 136 irratti buti maamme jirtiimi fariyaan jirta bilaashan dubbisiin gaa نبرة مولته بر متى إنجيل تبادل جرتي أيه هاي ماله كريستيانو تاني قالوا جد ماله قالوا جرارة قالوا جرا ماله وانا رامتي قالوا كجرا أسيت جرارو نيو يو جنة ركافر توتا جرارة ماله ربي توكستا جرا ميتش وانتش إيش ما يقول بتتدبلي صدومي جارتي مال جد قول ربنا موسى مال جد قولوا جد إلى ربنا ست مؤمن توتا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق نوتي وان أمن نجر الله تأمن نجر جدا وان جرى كينيا بوهمت أمن نجر جدا وان جرى كينيا تبوها مان القرآن وما أنزل إلى إبراهيم وأنجر إبراهيم في إسماعيل في إسحاق في يعقوب في أسباط أكاكيوتا وكما جل يعقوب تبو فمت أمن نجدا وما أوتي موسى وعيسى وأن إيساف موسى كنا من تل أمن نجدا وما أوتي النبيون والنبيون كنا من أمن نجدا يسرى من ربهم ربي سانرا كنا من أمن نجدا لا نفرق بين أحد منهم جدوتا كويساني غرغرهم باف نجدا ونحن له مسلمون نوتي إساف ربي في مساكم نجدا جد ربي خربي سكن نوتي مسلموتا تاني جدا جد جيتشني دراسنو كافر توتا تكاس جداني إسناك كافر توتا سانا إن جدنا إسم مال جدا مالي آمنا بالله ربي تأمن نجدا جد ربي سكالين كون جرامي مامي أكاسد مسلموتا تاني جدا وان بيوتا رتبو فمتي أمن نجدا جد ربي نوتي مسلموني ربي تأمن الله تأمن قولوا آمنا بالله الله تأمنا نجر الله تأمنا كريستيانون الله تنيمن ونمنن يهودون الله تنيمن ونمنن مشركون الله تنيمن ونمنن واقعية تقط نمنن كريستيانون نس يهودون نس ما قابل ما فورا كل منا من جر ملء كنافي وان إبراهيمي كنم إسماعيل إسحاق في يعقوب موسى عيسى كان يرتبوا فمتي نيمن نجر إنمنن نجري نموني أمنا كنافو ونحن مسلمين نوتي مسلم توتا نجدو يهودني إنجدن كريستيان نوتي مسلم توتا إنجدن كنافو نوتي مسلم توتا وفي جنة خدراسنا أكس جدا ولين جدا أجرو جراتو جدا جتشي سانيتي هكذا أكاسدا مالي كريستيانو تانجر القرآن مسلمو تاتا ملكان دون ننجن ربين قرآن بقول الناس دي لقوس ربا في المرتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلم توتا تاتا ملي
هندو هنان ونجا ربين مسلمة تاتمالي هندو هنان ونجا ربين ستي وان برانو ننجر أما اللي إن الدين عند الله الإسلام أما أنت ربين برات فلو أتما قبل إسلام ما نونجا ربين قرآن بقول ناس اللي يقبض سكر السجل أقسم قرآن بقول ناس اللي يقبض سد تمشين الرتي ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نمي إسلام ما ديسي أما أنت برابر بعده ما ليدا يسر الله كبلمو إني ورّا هونغوتي ورّا سالبيناتي جد أكاسيدا كنافو waan biraa barbaadadhaa nuun jedhu jechuudha rabbiin moone jirtaa barsiisaa isaa jirtanii Isaa Mustafaa jirtanii moone jirtaati